السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضفتوتا في دوتوني كم قلت أنا جرتو فيا بقى جرتني بقى يروح نجسن حواسني بلان رمجا جرتني دكيسن تكا في قدان بقى جرتني بقى يروح نجسني ربي نمرين واري رسول قالمان ورمو بقى جرتني حرمو ilmaan oromoodha walumaa galattuu qomatuufin deema rabbi naaf oolchu sinillee naaf oolcha waan biraatiin miti waan garaa walitti jabaannuuf na ajaa'ibeeti waatu na dhibeeti miidiyaa har'a ugaa deeman waa hedduun laaleeti fakkeenya ummataatii fi fakkeenya keenya ugaa laaleen hedduun ajaa'ibe kanaafuu maali rakkoon nuti qabnu kaniin jechuu barbaade yuutuubii kana jalatti nama amata meeqaatu jira nama bara 2016 nama bara 2014 nama bara 2017 kanatu jira channel isaanii hoggaa laallemmoo gadi bu'aadha kan gadi bu'aadha wanni isaan daawwatus gadi bu'aadha laayikiin isaaniitti gadi bu'aadha subscribe isaaniittis gadi bu'a hundinuu dadhabaadha Oromoo miliyoona 50 yookiin 60 oliyuu jennee lakkaawwataa jirra dhugaa soba saadaa silaa Oromoo waraqaa harkaa qabu beeka bara miliyoona 50 fi 60 eeganuu himuu waa eegalanii utuu ilmaan eegasii ilmaan meeqatti daballee jirra sungaa lakkoofsaan ala jira fakkaata haa ta'uti ammoo an akka kiyyaatti anis eegaan eegalee baatii 4 moo 5 moo baatii 3 ni ta'a eegalaallee hin himne astaghfirullah amma 8 keessa jira 6 keessa mushtariki kiyya yookiin subscribe kiyya nama 100 takka warri soddaa bulchitoota biyyaa ammoo waan nama ajaa'ibaa keessa ji'a torba bulii 10 wayii kan eegalte mucaa wayii takka amma gara 100 meeqaa biraan geessee jirti waan nama ajaa'ibu 500 akkana bira geessee jirti nama ishii daawwatu meeqa kanan ajaa'ibee jira ammaas biraan dabarree immoo mucaa tokko jira miidiyaa madda nageenya namni suni bara 2017 ta'u 18 ta'udha wanni sun kan hundaa'e har'a bara meeqa keessa jira mushtarik isaadha kuma takkaa fi wayi namni kun Oromoodha Oromoon amata 3 fi amata 2 keessatti kuma takka subscribe argatuun yookiin mushtarikni isaaf ishtiraaka godheessa jala deemu tana qofaa ta'uun dadhabbini kun akkam akka ta'uun ajaa'ibeeti si Oromoo wal guddisuudhaaf feene moo Oromoo wal jajjabeessuudhaaf feene moo akkuma itti wal guddisanii fi akkuma itti sheera walii godhan hin beekne moo akka kamii gaafii natti ta'e ammoo akkaan kanan jennetti hundinuu miidiyaa kanarra ni jira waan sin ajaa'ibu keessaa warroota miidiyaa isaanii xiqqoo ol guguddate kaan 100 gahee jiru kaan 100 jala jiru keessaanillee itti dhaqee wal guddisuun gaarii miti maal akkasi jee waasaabbiin illee ittiin ergee deebii naan kennine jechuu calumaan cal jedhani wanni kun walumaanuu silaa miidiyaarra oolaa jira namni maali rakkoon Oromoon qabu maaliif miidiyaan ummataa guddatee bakka fedhiisaa gaha maaliif inni Oromoo dadhabaa ta'e namaa gadi tahaa gaafii natti ta'e mee warri gaafii kan agartan akka naa deebiftan kabajaan sin gaafadha nama Oromoo tokko abaluun jedhu biyya faranjii kana keessa jira liinkii kiyyaan jalatti sheer godhe liinkiin jala sheer godhe san argeeti akkasitti namni sun akka lammata sheer jalatti hin goone na godhe ofirraa jechuu maatiin uftaa yaalmaan Oromoo jeen jala barreesse liinkii san akka lammata ittiin ergine na godhe namni sun Oromoodha afaan Oromoo haasaa firummaa isaallee beeku afaan Oromoo dubbata silaayi haa ta'uti ilmaan Oromoo walumaa galatti warra miidiyaarra deemuun komatuu barbaadeeti of tuulummaan gaarii miti namni wal guddisuun badaa miti amma dhugaa rabbitti miidiyaan hedduun Oromoon hedduudhaan ni jira garuu miidiyaa kanarra kan jiru ilmaan Oromoo khaasan ilmaan Oromoo walloo nama lama moo sadiin beeka isaanuu miidiyaan isaanii dadhabduu gadi kuftuu gadi namaa gadiiti sheeriin qaban laayikiin qaban sabskiraabiin qaban wanni kun maallaqa wal bitee namni wal gargaaraa jira moo namummaa wal gargaaraa jira moo maali mee hiika isaa naa hima yoo maallaqa kan wal bitan ta'es nuuf himaa jechuu barbaadeeti kuni gaafii natti ta'e na ajaa'ibeeti namni amata 2 amata 3 shabakaa kanarra taa'ee hirmaataa ture kuma takka yookiin argatuun 1300 argatuun akkam isinitti ilaaltamme namni baatii takka keessatti meeqa argatus ni jira garuu Oromoo miti jechuu warroota soddaa keenyaa kana isaanirraa ummata soddaa keenyaa kana tun akkaan waan kanarraa hirmaannaa isaadhaa wal jajjabeessanii eegaa haa ta'uti
kana komiin kiyyaa jechuu barbaadeeti fayyaataa jiraadha egaa salaatamuu jiramee nagatti obbulaadha na dhibeeti wanni kuni yoo akkuma na dhibe kana nama dhibe jiraates yaadatti na haa kennu maali rakkooni gaafii natti ta'eeti waan nama dhibe nama gaafatan silaayi salaamu alaikum